Gabbaramaan haqaa rabbi malee hin jiru jiraatan waa jiraachisu arraa boru wanni isa malee jiru humaan taru humaa namaan godhu namallee hin dararu. Bismillaahi Irrahmaani Irrahiim. Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Salaatu wassalaamu alaa sayyidil mursaliin nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa ashaabihi ajmaciin. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلي الإسلام بكجرة رمدتي نجي أرحمنا ربي سنا ركبو نجي ربي سنا تاسسو. الحمد لله رب العالمين. ربين الرانو إيجي ولينو ديبس ربي خنيا بغلني هجو نعمة ساتا إني نورك أنني تنجيا تفيا نعمان أدى ربي نورك أنني هي هدو الأجر قال ساقل جنين فين نجيمان ولتي نديبسون كنو نعمة غرقدو لا تولا أولينا قدا لا خنمني قال ساقل جنين فين سني فولد ديبين الحمد لله الراس إن شاء الله فيديو قبابدو تكا وجين يادا والدبرفني حاسا وقوني وولي يادا تشيفني إن شاء الله أما سنغا يرو براولد ديبنوتي ولد دامني نغان التبانا هنافو أما اللي رديبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرهل كان خون halkan shawwal bultii shaniiti shanii insha Allah shawwalas guyyaa jahan fixu jirra rabbi nurraa qeebalu warritti jirtanis rabbi isinirraa qeebalu warritti hin jirres rabbi isin haa sohmansiisu. Kanumaafuu insha Allah ammaan dura peejii irratti waa hedduu barruu barreessuun ture. Barruun sun waa isinii galtuu waa isinii galuu baattuu wallahu a'lam. Kanaafuu insha Allah ganaa fuulduraaf barruunis haa ta'u waan war barreessan sanirraa waan sagaleedhaan afaanii walii himaniitu namaa gala. Hedduu barruun tun namaa galuunis ni mala galuu dhabuunis ni mala. Irra guddaan nama barruu dubbisuu ni hifata waan ta'eef jecha waan gariin akka dubbiftan abdiin qabaa hundilleen akka dubbiftan abdumaan qabaa garuu immoo isin irraa galuu fi isinii galuu dhabuus ni danda'a. Wanni barreessan tun akki silaa ja'anii fi akki silaa afaaniin himanii fi akki ja'anii barreessan waladda ta'uu danda'a. Hedduu waladda garaagarummaa hedduu qabaa. Saniifuu waan barreessinee amma duraa barreessinee barruudhaan waliin laallesan waan shari'aa islaamaa akkaataa shahaadaa maal akka taate islaamummaa maal akka taate arkaanni islaamaa maal akka ta'e iimaanni maal akka ta'e barruudhaan laaluu turre yoo yaadattan laaluu turre. Akkasuma waa'ee salaataallee akkaataa salaataa salaanni maal akka ta'e faayidaa maal akka qabu maal akka nama fayyadu wajjiin laaluu turre barruudhaan jechuudha. Wanni kun hedduu isinifachiisuu fi isinii galuu dhabuu saatii yaadaa amma insha Allah fuulduraaf yoo rabbi jedhee sagaleedhaan viidiyoodhaan irra deebinee waan barreessine san yaadachiisaas ni tahaa. Irra deebinee sagaleedhaan akka isin bira gahuun fedha. Viidiyoodhaan akka isin bira gahuun fedha. Saniifuu insha Allah waanuma barreessaa turre san viidiyoodhaan sagaleedhaan akka laaltan afaan namaarraa namaa gala waan ta'eef jecha akkasitti akka sagaleedhaan viidiyoodhaan isin bira gahuun fedha insha Allah yoo rabbi jedhee ni eegalla fuulduraaf insha Allah. Kanaafuu qophaawaa jabaadhaa akkuma barruu dubbisuun lafaa turtan san arra sagaleedhaanis laaluu ni dandeessanii amri rabbi nu haa laaffisu insha Allah jara keenya
waa hedduu waan rabbiin ulaafis irraa wal biraan ga'uu dandeenya. Rabbii warra waan dhageerti fayyadamu rabbi nu haa taasisu. Saniifuu insha Allah mee arragaa saayibaan kiyya sanis jiranii anuma qofaa. Kanaafuu mee waan ni feetaniinsa gariin keessan akkanatti afaan nyaata gaafii fi maalii fi kanaaf kan hidhiina kanatti arrifatti na fakkaata. Nashiidaan hojii ja'annatti fakkaata. Har'a osoonii fi viidiyoo waan ni ta'u baattee liif taate wanni barreeffamu nashiidaa hoggu takka nuujii nashiidaa hoggu takka nuujii jechumaa barreeffama jechuun yaada. Kanaafuu insha Allah akkas jettan jechuu waan hin shakuuf hoggu takka nashiidaa isin birallee numa jirti. Afaan kiyyaarraa akka dhaga'uu feetan natti fakkaata. Gurra isin buusa. Alhamdulillah shukriin irraan fadhu waan ati naa godhaa jirtu yoo yaadadhu wallahi shukriitti waa galchuun fadhu xiqqoo fi guddoon hanga gootee sin tuffadhu ammas na gargaari mee waan hin si kadhu yaa rabbi si malee hin gargaarsifadhu irkoo biraan qabu gootaniin itti irgadhu siif malee jinnii fi insi gatiin godhu soqeen fannifadhu gaggodeen dungadhu soqeen fannifadhu gaggodeen dungadhu si malee nabdadhu sittiin godhu darba diinirraa jajjabaa si mataa gaggabaa. Gabbaramaan haqaa rabbi malee hin jiru jiraatan waa jiraachisu arraa boru wanni isa malee jiru humaan taru humaa namaan godhu namallee dararu humaa namaan godhu namallee dararu wanni namni harka fiitiin tolchee gabbaru waan gowwaan sodaasi haqaafee dongoru yaa rabbi ragaan taheetti kafaru nama sittamane humaatu karkaro makhluuqa gabbaru raasi deebina tawba diinirraa jajjabaa simmataa gaggabaa. Ergamaa khaliqaa caala anbiyaadhaa rabbi sanuu erge waan nu barsiisuudha toltuu hamtuu adda baasee waan nu miidha isaan nurraa ibsee dukkana shirkiidha diin islaam diin biraa hundarra jabaadha itti hojjechuudhaaf hojiinsaa laafaadha galanni mindaasaa hundarra guddaadha obboleeysa godhan habashaa baharabaa diinirraa jajjabaa simmataa gaggabaa. Alhamdulillah ya rabbi nakabaa diinirraa jajjabaa simmataa gaggabaa. Alhamdulillah ya rabbi nakabaa diinirraa jajjabaa simmataa gaggabaa. Allee jajjabaa simmataa gaggabaa. Obboleeyyan kiyya egaa hanganuma guddifadhaa hanganuma funyaanni qaqqabadhaa insha Allah ganaafis wajji jirraa hanga gurri isin dhoowutti hanga mataan isin garagalutti isiniif ja'a hanga isin nurraadhaaf yettanitti saniifuu insha Allah hanganuma gurra qaqqabadhaa hanganuma guddifadhaa. Barakallahu fiikum. insha Allah hanga walitti deebinutti nagaan nu jiraadhaa. Waan jenne san isin irraanfatina. Waan jenne san waan tuqaa jenne san numa tuqaa isin waan san irraanfatina hadaraa waan san akka tuyxaniin isin yaadachiisa silaa isinuu lakkiftanii ni yaadattanii hojii teessanii narrallee isin jabdu jeetii yaada. insha Allah barakallahu fiikum. Waan sanis tuqaa insha Allah hanga sagantaa itti aanu walitti deebinutti nagatti nu jiraadhaa. Waan jenne saniif qophaawaa gorsa jenne sanii waan amma dura barruun maal goonee akkasitti mataa isin garagalchuu turte san afaaniin karaa gabaabaadhaan akka gurra keessan ga'u insha Allah fuulduraaf ni goona. Wal afeeraa wal yaamaa waliif himaa jabaadhaa jajjabaadhaa nagaan nu turaan isiniin jaa. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
الحمد لله شكرين الرام فدو وانا تنا قدا جرتي وياددو والله شكريتي وقلتوني فدو انتقو في قدونا انقا قوتي سنتو فدو نمازنا قرقاري ميوانين سيخدو يا ربي سماليه قرقار سفدو